isa asirratti lamaan keessaniif akka gaaffiitti ta'uu danda'u qaamni olaantummaa seeraa dhabamsiisaa ture tokko yookaan immoo fakkeenyaaf qaama jijjiiramaa Itoophiyaa keessatti qaama jijjiiramaa tokko lakkoofsa tokko irratti kaawwamu qeerroo kana akka qaama shororkeessaatti qaamni ilaalaa ture har'a garuu qeerroo kana faana hiriiree jijjiirama biyya kanaa fi akkuma ati jalqaba kaaste pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaas haa ta'u muummicha ministeeraa faana hiriiree haaromsa ammaa kana galma geessisuu danda'a tokko isa kana lammaffaanoo olaantummaa seeraa haa kabajamu yeroo jiru kanarratti namni olaantummaa seeraa cabsaa ture kun olaantummaan seeraa akka kabajamu fedhii qaba kanarratti. Gaariidha. Amma dhimma olaantummaa seeraati wajjin wal qabatee olaantummaa seeraa kun konteekstiin isaa haala adda addaatti ilaalamuu ni danda'a. Olaantummaa seeraa eenyu kabachiisu hajamu irrattis ilaalamuu qaba. Olaantummaa seeraa kana maaltu cabsaa jira ka'umsisaa maalii hajamu sirri ilaalamuu qaba. Yoo sun ilaalame ka'umsi olaantummaa seeraa cabsuun kun bu'uura irraa madda irraa yoo ilaalame olaantummaan seeraa haala kamiin kabajamaa hajamu falaqaan kan danda'amu. Maaliif amma yeroo hedduu olaantummaan seeraa kabajamuu jedhama. Asitti isaa taatu sadarkaa federaalaattis sadarkaa naannoo Oromiyaattis. Ammoo ka'umsi olaantummaa seeraa cabsuu kun maali? Maddisaa waa lamaa sadii tuquu iduu danda'an asirratti. Tokkoffaa uummanni keenya sirna nuti akka biyyatti yoo ilaalle hurree takkaatu nu ture. Hurree harqoota gabrummaa takkaatu nu ture. Akka biyyatti. Akka naannoo kanatti ammoo hurree lamaatu nu ture. Nuti amma warri naannoo hundinee kun jiru takka hacuuccaa akka biyyatti jirtutu jira. Sun nurraas jirtu warraas jirtu. Lammaffaa hacuuccaa takkaa hurree akka naannootti nurra jirtutu jira. Tun lammaffaa. Waggaa takka hacuuccaa keessa qaamni ture tokko uummanni ture tokko waggaa hacuuccaa sunirraa walaba ta'u olaantummaa seeraa dhabuu takka. Seera dhabdummaa dhabuu takkaatu mul'ata. Sun waanuma jiraatu sun noormaala. Yeroo muraasaa booda haalli sun sirraa'uu danda'a. Sun qofaa miti ammoo olaantummaa seeraa wanti wanna godhaa ture. Rakkoo gurmaa'inaatu jira. Fakkeenyaaf akka naannootti yoo fudhatte rakkoo gurmaa'inaatu jira. Uummanni tajaajila saffisa argachuu dhabuurraa. Tajaajila wal qixatee haqa qabeessa ta'e argachuu dhabuurraa. Tajaajila iftoomina qabu argachuu dhabuurraa rakkoo uumamuutu jira. Hoggaa uummanni hanqinoonni kun uumame gama seera dhabdummaatti gama olaantummaa seeraa kabajuu dhabuutti haalli inni itti deemuu jira. Sun qofaa miti amma sadaffaa fakkeenyaaf akka naannoo keenyatti yoo ilaalle seera uummanni ittiin amanii kan mirga uummata Oromootiif namoota naannoo kanaa qixa sirriitiin hin kabajiniitu jira. Seera murnoonni muraasni baasan. Seerri kun hurree lammaffaa taniin jira. Taniin dhufe akka biyyatti qofa osoo hin ta'in akka naannootti hurree lammaffaa nurra jirtu taniin jee kaasisu jechuudha. Kanaafuu maddoota kanaatu jira. Maddoota olaantummaan seeraa naannoo kanatti akkan kabajamne akka biyyattis akkan kabajamne waan godhan kanaatu jira. Taniin durarra siin jee hawaasni hacuuccaa keessa ture waggaa hacuuccaan sun irraa kaatu xiqqoo seera dhabdummaa takkaatu jira. Sun hubannoo dhabuurraa hawaasa hubachiisuudhaan hawaasa qaraasisuudhaan olaantummaa seeraa kabajuun Oromoodhaaf olaantummaa seeraa kabajuun saba hunda fayyada. Olaantummaa seeraa kabajuun ammoo Oromoo caalatti fayyada. Oromoon adda biyya bulchaa waan jiruuf. Sun hawaasa bifa sun yoo hubachiisan waan sirraa waan jiru. Dhimma gurmaa'inaa wajjin wal qabatee naannoo kanattis ta'u bakka biratti gurmaa'inaa wajjin wal qabatee rakkoo bulchiinsa gaarii hoggaa uumamtu haala mijaawaa namni hoggaa argate seera cabsuu olaantummaa seeraa dabsuu takkaatu jira. Sun hatattamaan sirraa wada qaba. Naannoo keenyatti waan eegalameetu jira. Fakkeenyaaf amma dur waajjiraan haqaatii fi nageenyaa wajjin deemtu. Ammoo jirmaa fi nageenyi haayinni wajjin deemuu hin danda'amu. Sun addaan baasuu waan takka waan eegalameetu jira. Sun fooyya'aa wada qaba. Sadaffaa fakkeenyaaf akka naannoo kanaatti olaantummaa seeraa kabajuu dhabuudhaaf bu'uura kataate seerri mootummaa haala uummata fayyaduun qixa sirriitiin fedhii uummataa jiddu gala godhatee kan qophaa'anidha. Kun sirraa wada qaba. Hamma seerri mootummaa hin fooyya'initti roobni samii yoo roobe
naannootti jijjiiramuu hin dandeenye. Muummeen ministeera Abiyyoo dhufee as bulche rakkoon naannoo kanaaf ta'uu hin dandeenye. Seerri mootummaa siistamii jijjiiramuu qaba. Kanaafuu ka'umsa olaantummaa seeraa cabsuudhaaf waan madda ta'an kana madda irraa yoo gogsan malee akkanumatti waltajjii harkatan hunda irratti olaantummaan seeraa kabajamu jechuun falan ta'u maali wanti ka'umsa ta'e uummata birattis rakkoon jiru ilaalamuudha qaba. Tanii reefsi mootummaa birattis rakkoon jiru ilaalamuudha qaba. Wanna ida'ama jara lamaan kanaatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a malee qaama poolisaa takka qaama raayyaa ittisaa takka qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuudha. Kanaafuu kun qixa sirriitiin ilaalamuudha qaba. Abiraa qeerroon jechuudha jijjiiramaa dhufaan keessatti gahee olaanaadha qaba. Qeerroon jijjiirama amma dhufe kana keessatti gahee olaanaa qabaa qofa osoo hin ta'in jijjiiramni kun akka fuuldura tarkaanfatuuf gumaachisaa olaanaadha beekamudha qaba. Qeerroon qaamota biyya teenya diiguu barbaadan qaamota reefu hinjee irraa bilisa ta'uudha qaba. Qaamni qeerroodhaa qaamota kanaa wajjin hidhatee qabeechuun hin danda'amu. Qaamota laalchaanis ta'e gochaan qaamota kanaa adda. Ammoo namootiin maqaa qeerrootiin daldalaniitu jiru. Warra qaamota kanaa wajjin hidhata uumanii maqaa qeerroo kana maqaa daldalaa godhataniitu jiru. Kanaafuu qaamotiin akkanaa takka gama qeerrootiinis hojiin hojjetamtee qaamotii akkanaa gurmaa'ina isaanii sirreessanii qaamota maqaa isaaniitiin naggadan moggaasanii irra qabsaa'uu barbaachisa. Mootummaanis namoota akkanaa kana irra fookastee xiyyeeffatee olaantummaa seeraa kabachiisuu dirqama. Kanaafuu poolitikaa keessa siyaasaa keessa irra caalatti hubannoo uumanii fira horachaa diina xiqqeessaa deemuun jijjiirama kanaaf murteessaadha jechuudha. Farqni bahar asirratti wanti dabalata jira. Akkuma reefuu kana jenne jijjiiramni kun wantoota hedduudhaan gufachuu mala gufachaafis danquudhaafis wantoota hedduudhaaf gufachaa jira. Wantoonni sochiin godhamu kun olaantummaa seeraatti dhiibbaa mataasii qabdi. Humnoonni hundi olaantummaa seeraa godhu irratti kun ammas kaayyoo qabu. Kaayyoo olaantummaan seeraa kun akka cabu godhamuufiitu jira. Humnoonni kun akka waan mootummaan kun biyya kana hoogganuu dadhabee fakkeessuudhaaf olaantummaan seeraa bakka akka cabu gahee mataa isaanii taphachaa jiran. Ammoo humni kun olaantummaa seeraa haa cabu hanga tokko haa cabu malee humni kun dadhabuu isaanii maaltu agarsiisa? Hiriirri yeroo dabre Oromiyaa keessatti kondominiyeem Finfinnee fi wal qabatee hiriirri guutuu Oromiyaa magaalota hundoo keessatti rakkoota akka malitti nagaan galuun qaamni san injifatamu isaa agarsiisa. Duraan hiriirri akkasitti bahee gara karaa qaamni jijjiiraa ture arra hin dandeenye. Qaamni hiriirri san akka ta'ee meeshaa balleessu qabeenya balleessu lubbuun namaa akka baatu godhaa ture arra hin dandeenye. Kun kufaatii isaaniitti agarsiisa. Ammoo haa ta'u olaantummaa seeraa kana carraa harkatu hundaan cabsuudhaaf booda deebi'aa jira. Karaa tokkoon hogguu laaltu akkuma reefuu kana biyya keessaan kaasan dirreen dimokiraasiidhaa hagguu ballachaa deemu. Dirree dimokiraasii hagguu ballachaa deemu namoonni duraan hidhamaa ture san over deemee waan ta'e na keessa galuun naturaalidha. Nafu wantoonni kun ammoo wantoonni akkanatti immooshinaalii dhufu kun adeemsa keessa ibsitu karaa qabachaa deemu. Ta'ee jedhamee ammoo mootummaa kana maqaa balleessuudhaaf yookaan bakka fedhinnaa duraan dhaban aangoo siyaasaa diinagdee duraan dhaban san deeffachuuf qaamni osoo irraan dhaabbatu wanti kana olaantummaa seeraa kana qabsiidha. Qaamni ammaas deebi'ee aangoo duraan bare abbootii isaaniitirraa abbootiin isaanii ittiin biyya kana hoogganaa turan deebisee argachuu barbaadu olaantummaa kana cabsuurraa olaantummaa seeraa kana qabsiisuudhaaf oolanii amma guyyoota lamaan dabran kanaaf Finfinnee keessa yoo laalte qaamni Itoophiyaa fakkiitti baandiraa takkitti amantii takkitti ilaalcha jiru hordofu sirna federaalizimii kana duraan dhagoo kan ta'e maqaa sabootaa kana duraan dhagoo warri hin ta'e ifatti seera mootummaa amma jiru kana kan qabu ifatti agarsiisaa turan qabeessa. Akka yeroo hiriira baay'ee. Keessattuu
asirratti gaaffii takka walumaan qabdee akka ibsitu kan hin barbaadu keessaa guyyoota lamaan darbe keessatti wanti biyya kana keessatti adda godhu uummanni Oromoos ta'u qeerroon Oromoo yeroo wal hiriira bahaa ture san karaa nagaan osoo muka takka hin cabsiin bobba'ee gaafatee galee wanti sun karaa mootummaa dhageettii waa argatu wanti sun achumatti dhaabatee manatti galan. Qaamni biraamuu boodaan yeroo dhufu keessaa'u dhimma Finfinneetiin wal qabatee yaada isaan kaasaa turan kallattiin jibba sabaarratti wanti xiyyeeffatamee deemamaa ture jechuudha. Kunis kaasuun yoo barbaachise kallattiin wanti ka'amaa ture humna jijjiirama kanaa akka hin deeggarree fi akka mormaa jiranidha. Kan lammaffaa federaalizimii biyya kanaa'u dhimmi federaalizimii Oromiyaafis biyyittiifis dhimma dorgommii hin qabne jennee jira waan ta'eef federaalizimiin akka isaaniif bu'aa hin qabneetti akka diigamuutti kan isaan wanti isaanirraa mul'ataa ture. Kanaan wal qabsiistee immoo mul'anni federaalizimiin qabatee deemu biyya kanaaf immoo bu'aa akkamii biyya kanaaf qabata jettee wal qabsiiste. Galatoomii. Humnoonni ammaan kana guyyoota muraasa keessa ajandaa kana qabatee soso'aa jiran kun akkuma reefuu kana kaafnu maqaa sabootaa gurraan dhaga'uun fedha. Aadaa sabootaa gurraan dhaga'uun fedha. Afaan sabootaa gurraan dhaga'uun fedha. Saba Oromoo jedhamu, afaan Oromoo jedhamu, saba Hararii jedhamu, afaan Hararii jedhamu, saba Somaalee jedhamu harkaan fedhan. Afaan tokkicha malee, biyyattii takkitti malee. Sirna federaalizimii haa walqixxummaa sabootaa, aadaa sabootaa, walqixxummaa amantii mirkaneessa kana diiganii fedhii isaanii gaggeessuudha. Kan ifatti keeyyata mootummaa kan faayidaa fi fedhii Finfinnee irraa Oromiyaan qabdu ibsu ifatti qeeqaa turan. Kana qofaa miti hoggansa jijjiiramaa kana ifatti qeeqaa turan. Humni kun humna akkuma jedhame mootummaan bal'isee dirree dimokiraasii bal'isee dirree dimokiraasii hogguu bal'isuu immoo seerri mootummaa cabuu qabu. Amma kun ifan laalte maqaan sabootaa tuqamuu qabu. Saboonni arraabfamuu qaban. Wanni kun sirnoota amma garaagarummaa isaanii yoo laalle humni amma gurmaa'aa jiru kun humna kaan irra badaadha. Humni kaan hojiitti illee jijjiiruu baatu sirna federaalizimii kana humna fudhatee keessa isaatiin socho'aa ture. Saboota kana walqixxummaa sabootaa, aadaa sabootaa, afaan sabootaa itti amanee fudhatee hojiirra oolchuuf dadhabullee soso'aa ture. Jirri kun ammoo sadarkaa yaadaattu waan kana waan dhaga'uun feene, humna dhaga'uun feene. Kanaaf humna kanaatu irra badaa jira sanirra. Humna kana ammoo olaantummaan seeraa qofa osoo hin ta'in olaantummaan seera mootummaa kabachiisuudhaaf mootummaa fi uummata jiraachuu danda'uu qaba. Dura dhaabbachuu danda'uu qaba humna kana dura. Humni kun amman kana akkuma si haasaa ture dhugaadha wantoota jettisan sirna federaalizimiitii fi wanta kana fe'innaa kondominiyeem sanii miti fe'innaan isaanii irra tarkaanfatee aangoo jijjiirama uummataa fi qabsoo qeerootiin dhufe kana harka micciiranii fudhachuudhaaf salphaatti fakkaatee jira. Dirreen dimokiraasii bal'atte kun aangoo kana fudhachuuf illee akkasuma kana salphaan aangoo kana uummata harka micciiranii fudhatanii sirna itti barbaadan san gabrummaa ceekuu uummata irratti deebisuudhaaf fedhinnaa qaban san tarkaanfachiisuuf deemu jira. Kanaaf ammoo maaltu godhamuu qaba yoo jenne uummanni biyyattiifis ta'ee uummanni Itoophiyaa, uummanni Oromoo tokkummaan dhaabbachuu danda'u qaba. Keessattuu dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromoo keessatti maqaa Oromoo sosocho'an qeerroon Oromoo jijjiirama kana ceesisuu keessatti gaheen isaanii gahee guddaa. Humna kana dura dhaabbachuun keessatti gaheen isaanii gahee guddaa. Keessi Finfinneedha laalle keessi Finfinnee kaartaa siyaasaa ta'ee ture waggoota 27 darbe kana. Nuti Oromoo kan qabsoofneef keessi Finfinnee yookaan aangoo qofa miti kan qabsoofneef bilisummaadhaaf kan qabsoofneef. Uummanni Oromoo qeerroon bilisan kan wareegameef bilisummaa saba kanaatiif hoggansaa fi aangoo fi aangoo waggaa muraasa biyya kana hoggansee deebisee uummanni kun gabrummaa jalatti akka hojjetu bilisummaa saba kanaatiif. Kanaaf gaafiin Finfinnee gaafiilee ka'aa turan keessaa gaafii takka. Gaafiin takkittiin tun kaartaa sanirra tarkaanfattee gaafii deebisaa bu'uuraa argachuu danda'u qaba. Waggoottan 27 darbe maqaadhaan seera mootummaa keessatti taa'ee seera mootummaa keessatti qidha sirriitiin taa'ee jiru.
mirgi abbummaa biyya sanii ka eenyu akka ta'e ifa taa'ee hin jiru seera mootummaa jiru kana irratti illee hin haa ta'u malee jechuudha. San ifoo jaajannee taasisan. Ammoo waggoottan dabran kana keessa akkumaan jechaa ture yeroo takka yeroo siyaasaadhaaf isaanii tole Finfinneen ta'a baluuti. Jeetii qaama kan ittiin dha'uudhaaf mootummaan jiru addaan xiqqoo deebituudhaaf akka harkatti Finfinneen taphachaa ture. Yeroo barbaade immoo hagguu gara Oromoodhaa dha'uu barbaadu Finfinneen magaalaa akkanaati jedha. Kuni kaartaa ammallee ammas kaartaa kana keessaa baatee gaafii Finfinnee gaafii faayidaa addaa qofa hin ta'in biyyattiin faayidaa Oromoo akka taate jala sararamtee deebisa tokkotti qabu. Yoo tun hin deebine gaafiin kun deebitee jijjiirama kan qabaachuu dandeessi. Yaada jedhu qaba. Wantummaan dinas isaan cinqe kun heera mootummaa irratti Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa argatee keessumaa mootummaa federaalaa argatee dilasa waanummaan isaan cinqee sabaaf sablammoota walitti buusu kallattii arfaniirutti fiigan maalidha akka wantaatti wanti moo jijjiirama amma dhufe kana gufachiisuu kaayyoo godhataniiti kan jettu sana. Asirratti immoo hafu sirna federaalizimii kana keessa bulaatu federaalizimiin mootummoota lamaatu sadarkaadhaan jiru. Mootummaa federaalaatti mootummaa naannooti. Biyyoota addunyaa keessaa gara biyyoota parsantii 45 oliitu sirna federaalizimii kana galmatu. Sirna federaalizimii kana bulaatu mootummaa federaalaa naannoon qabaatu, magaalaan qabaatu, teessoo qabaatu. Biyyoota addunyaa hunda biraatu. Ameerikaan biyya sirna dimokiraasii fi sirna federaalizimiitiin hangafa taate. Mootummaan federaalaa magaalaan qabu, isteeta tokkollee qabu biyya san keessatti. Biyya keenya keessa gudditu faallaasan federaalizima haa ta'u malee mootummaan federaalaa magaalaa sadarkaatti Finfinnee fartaa qabutu jira. Kun ta'uu qabu durumaanuu kun ta'e jaameeti ka godhame. Tapha siyaasaatti akka godhame kun durumaanuu faayidaa saboota lamaan keessattuu saboota gurguddaa biyya kana keessa jiru maqaa kanaan walitti buusee sabni biyya kana qoqoruu bare aangoo isaa dheereffachuudhaaf wantoota kana isaatti fayyadamaa jira. Ammas humni san deebisee anamma dhimma Finfinnee ta'e yoo qabne qaamni dhimmi Finfinnee laallatu qaama sadii qaba. Tokko firreetti akka dubbachuu danda'u Oromoo fi naannoo Finfinnee. Lama jiraattota Finfinneetii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee. San bira dabree qaamni kun lamaan yoo waliif hin galle mootummaa federaalaa. Naannoon biraa bira dabree ibsaa isaan irra baasuun sirrii miti. Qaama kamiinuu maaltu duuba jira? Abbuu jettee ilaaltu humna fedhinnaa biraa qabduutu duuba jira. Sanumaa sabaaf sablammoota hundaan magaalaa kan keessa jiraata. Sabni magaalaa kan keessa hin jiru yoo laatu. Naannoon biraa maaliif dubbatti? Naannoon taan maaliif dubbatti? Kan laallanne kan cindaan geessan maaliif dubbatti? Qaama biraa qaama ammaan tanallee jijjiiraffan maqaa kanaan guyyoota muraasa kana maqaa kanaan guyyoota jijjiirama kana falleessuu deemuutu qaama sanarratti dhiibbaa godhu. Olaantummaa seeraa cabee jira jechuudha. Cabsanii jiran qaama santu qaamni ammaan kana keessatti Finfinnee irraa guyyoota muraasa kana sochii godhaa jiru kun Finfinnee qofaan gara mootummaa naannoo Amaaraatti illee deemee aadaa irratti dhiibbaa mataa isaa uumuuf harka micciiruu danda'u jira isaan ibsichi irraan beesan fedhinnaa isaanii eeguudhaaf kan beeku jedhameeti halaalamuu qabu. Kanaaf olaantummaa seeraa inni tokko amma osoo danda'anii olaantummaa seeraa cabsuu qofa osoo hin ta'in aangoo qabachuudhaaf kanneen sosochoo kanneen wal gurmeessu jiru ammas wal ijaaraa jira. Inni keessattuu sirna federaalizimii kan hin barbaanne wal ijaaraa jira. Kanaaf olaantummaa seeraa akka hin cabne qaama mootummaa qofa osoo hin ta'in hawaasni keenya keessatti qeerroon cinaa dhaabbatee akkasumas olaantummaa seeraa akka fayyadamu isaa fuuldura kan qabu. Milkeessa wanti dabaltuu qaba. Kanarratti waan takkaan dabaluu barbaada keessumattuu biyya keenyatti egaa amma qaanqee jijjiiramaa qabsiifamte asitti
humna lamaatu uumame humna yuuniyeenistii jedhamu humna tokkummaa leellistu lammaffaa humna federaalistii jedhamu kanaatu uumame jechuudha. Humniti yuuniyeenistii jedhamtu kun akkuma reefu jee humna tokkummaa Itoophiyaa leellistu tokkummaa Itoophiyaa mirgoonni sabaaf sablammoota itti kabajame osoo hin ta'in tokkummaa Itoophiyaa mirgoonni sabaaf sablammoota dhiitan akka duruu barbaadan humniti dur jijjiiramaa duratti aangoo dhuftee fi humniti yuuniyeenistii kun waan isaan tokko godhaatii jira. Humniti mormee jijjiirama dura aangoo irra turan biyya teenya kana keessatti seerummaan babal'attee tasgabbiin dhabamtee biyyattii akka addaan facaasu barbaada. Humniti yuuniyeenistii jedhamtu kun ammoo seerummaa uumamuu barbaadan jeequmsa biyyaa barbaadan garuu galmi isaanii biyyattii tun addaan faca'u osoo hin ta'in mootummaan ce'umsaa hundaa'ee filannoon gaggeeffamu amata dhufu gaggeeffamu kun akka karaa isaan fedhanitti gaggeeffamu barbaadan. Kanaafuu maali amma dhimma Finfinneetti wajjin wal qabatee dhimma Dirreedhawaatti wajjin wal qabatee murnoonni duraan aangoo irra turan shira kaayan durumaanuu wanta kana jechuudha. Maaliif Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun isii shakkii qabu taa'umsa lafaati irraa isii olaalle waan shakkii qabaatu jechuudha. Seera mootummaa irratti ammoo akka wal falmisiisu akka qaawa uumu akka ta'a. Dhimmi Dirreedhawaatis yoo taate fakkeenyaaf Dirreedhawaas yoo qofa hin taate bara 1994 dura Oromiyaa jalatti Dirreedhawaan jechuudha. Kanaafuu bu'uura seera mootummaatis hin qabdu. Qaboo yaa'ee takkaanii akka federaalaa jala galtu taate. Kanaafuu qaboo yaa'ee takkaanii akka Oromiyaa akka federaalaa jala galtu waan taateef jecha Oromiyaan lafti tultiyyaa yoo ka'e taate bu'uura seeraati qaba. Maaliif durumaanuu Oromiyaa jala jiru. Ta'ee jaanii humnootiin kiraayee sassaabdotaa duraan aangoo irra jiran iddoo kanatti jechuudha. Fuulduraaf tarii aangoo dhabuu ni mallaa yaada jiruurraa biyya tana addaan faccaasuudhaaf hokkara amantii fi sabaan uumuudhaaf iddoo qiyyaafatan. Kanaafuu amma asirratti maaltu ilaalamuu qaba? Dhimmi federaalizimii yookaan ilaalamu waa lamaatu ilaalama. Takka mirga ofiin of bulchuu jira. Mirga ofiin of bulchuudhaaf Oromoos ta'e sabaaf sablammoonni amata 60 ol qabsaa'aa turan. Bahar Waaree fa'aa calanqoo irratti haa wareegamanii mirga ofiin of bulchuudhaaf Arsii irrattis godinoota adda addaa irratti lolli godhame warraaqsi godhame maaliif mirga ofiin of bulchuudhaaf salphiti qabnee jiru. Hiree ofii ifiin murteeffatu. Kun dhimma mariif dhiyaatuun federaalizimiin tokko kan of keessaa qaba. Sunni guddaan federaalizimii tokko self rule jedhamu hiree ofii ofiin murteeffatu jedhamu. Lammaffaa shared rule jedhamu. Waloodhaan bulchuu. Oromiyaan naannoo isii bulfatti, Somaaleen naannoo isii bulfatan federaaloo irratti ammoo wajjin ta'anii dhimma federaaloo irratti murteessan. Federaalizimiin kun haa awwaalamu jechuun maal jechuudha? Inni Bahar Waaree faan dhangalaasan sun dhiiga saree haa ta'u jechuudha. Kun gonkumaa'oo haa ta'u miti, tasumaa'oo haa ta'u miti. Kanaafuu humniti yuuniyeenistii fi federaalistii jedhamu kun yuuniyeenistiin maal barbaadan akkuma reebsuun ta'etti bakka murnoonni amma dura aangoo irra jiran ta'ee jedhanii seensitii nama waliin buusuudhaaf bakka wal falmisiisaan ta'een Dirreedhawaa fi Finfinneen wal falmisiisaan Finfinneen ta'u Oromooti tuqa achi marii hin jiru. Dirreedhawaanis akkasuma ta'ee jedhanii garuu iddoo tana iddoo walitti bu'iinsaa godhuudhaaf shirrii isaan madawaan kana fayyadamuudhaan jechuudha. Humniti yuuniyeenistii kun yoo haala tasgabbii kanaan jijjiiramni deemee guyyaa filmaataa akka ga'u taate humniti federaalistii tun waan caalmee argattu filmaata irratti injifachuudhaaf hireen isaan qaban bal'aadha. Hawaasa hedduu bira yoo laalte amma hawaasa hedduu biratti Beenishaangul, Gaambeellaa, Somaalee, Affaar kana bira yoo fudhattu dhimma hiree ofiin murteeffachuu mariidhaaf hin dhiyeessan. Kanaafuu humni jijjiiramaa jechuudha humni federaalistii olaantummaadhaa argatan. Haalli amma jiru istaateskoon kun haala isaa eeggatee bifa dabaleen yoo hanqa filmaatatti akka deemu taate humni yuuniyeenistii carraa mo'achuudhaaf qaban duwwaadha jechuu dandeenya. Kanaafuu maali carraan isaanii? Carraan isaanii tokko qaba. Alseerummaa uumanii jeequmsa uumanii iddoo seensitiif taate sanatti
mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u godhu. Achi booda filannoon karaa isaan barbaadanitti akka kallattii abaabsu godhudha. Kanaafuu humniti jijjiiramaa change agent jedhamu kun maal godhuu qaba? Iddoo sensitiif taate kanarratti dafee murtoo uummata fayyadu murteessuudhaan humna jijjiiramaa dabalachaa humna garee jijjiiramaa dabalachaa humna yuuniyeenistii tana iddoo isaan saboota walitti buusuudhaaf amantoota adda addaa walitti buusuudhaaf qaban kana jalaa guugsaa deemuu hojii guddoo ta'uu qabdi.